Tokkoffaa obboleessi keenya kun wanti inni gaafate waa'ee Iisaa isin maan beeyne jedha. Ummatuma addunyaa kanarra jiruun keessa warri akka ummata muslimaa Iisaa gadi fageenyaan beeku hin jiru. Jechuun bakka rabbiin isa kaa'een akkasitti itti amanuu akkasitti itti beeku eenyurraa akka inni dhalate yeroo kam akka inni dhalate bakka inni itti dhalate kaayyoo ergamiinsa isaa maaliin akka ergame maaliif akka ergame kan hunda gadi fageessineetiin hin beeyna nuti. Quraana keessatti fakkeenyaaf maqaan Iisaa bakka 25tti dubbatame. Maqaan Muusaa yoo laaltu immoo bakka 136tti Quraana keessatti deddeebiidhaan dubbatame. Maqaan Nabi Muhammad garuu Ahmad kan jedhu wajjin bakka 5 qofatti dubbatame. Garuu caalmaadhaan yeroo laaltu waa'ee Nabiyullah Iisaa alayhi salaam Quraanni gadi fageenya nutti hima. Haadha isaa bakka hedduutti maqaa hedduun kaasee dubbata. Almasiih kan jedhu maqaa isatti aansee Rabbi subhaanahu wa ta'ala bakka 11tti dubbate. Kuni maal murteessa? Kuni maal mirkaneessa jennaan muslimtoonni Yesuus yookaan Nabiyullah Iisaa jaalachuu fi beekuu irratti sadarkaa olaanaa qabaachuu isaa mul'isa. Inumaahuu gadi fageenyaan kan inni keessatti dubbatame Quraana. Garuu kitaabni isaaf kenname Injiil ta'uu isaatti ni amanna. Injiil ta'uu isaatti ni amanna. Garuu kaadha macaafa keessatti argamu kanaa miti. Tarii hambaan kitaaba kanaa ni jirata. Garuu guutuun guututti ummata addunyaa kanarra jiran keessa namni barsiisa Yesuus Kiristoos hordofu akkasumas isa jaalatuu fi isatti dhugaan amanu yoo jiraate muslimtoota qofa. Maaliif jennaan muslimni isaan rabbiin jedhan isin maaliif Yesuus rabbi jechuu diddanii nuun jedhe obboleessi keenya. Obboleessoo eessatti Yesuus rabbi ofiin jedhee nuti rabbi isaan jenna. Nuti macaafa jala waan deemnuuf dhugama barsiisa kee Yesuus Kiristoos hordofuun osoo kiristaanaa kan nama godhu taate yookaan isa jaalachuun kiristaana kan nama godhu taate jaalala isaa keessatti silaa kiristaanni dhugaa muslima. Sababbiin Yesuus waan inni jedhe muslimtoonni sirriitti fudhatu. Faaneessas ni bu'u. Sababbiin inni muslima. Ergamaa rabbiitiif gabricha rabbii waan ta'eef kitaabni isaaf kenname Injiil ta'uu isaatti waan amannuuf banii Israa'eliif ergamuu isaatti waan amannuuf muslima dhugaa ta'uu isaa waan amannuuf ergamtoota rabbiin bira ergaman keessaa tokko qaalii ta'uu isaatti waan amannuuf kanaafuu nuti akkamitti rabbi isaan jenna kitaabni rabbi isaan hin jenne macaafuma kee yoo dubbiste seera uumamaa irraa hanga mul'ata Yohaannisitti bakkummaan tokko kan Yesuus arraba isaatiin dubbate ani gooftaa yookaan waaqayyoo keessa waan ta'eef ana waaqessuu qabdan jedhee bakki inni itti dirqisiisan jiru. Gooftaan silaa ni dirqisiisa. Rabbi subhaanahu wa ta'ala ni dirqisiisa. Na gabbaraa jedha. Ajaja kiyya fudhaa. Na waaqessaa. Anaaf sujuuda godhaa jedha. Faallaa kanaa kitaaba yoo dubbistu garuu Yesuus barsiisa tokkochummaa rabbii ta'uu isaa argita. Kanaafuu muslimtoota moo kiristaanotatti bakka kanatti Yesuusitti amanu jira. Kitaabni akkana jedha. Yesuus Israa'eel lagayi gooftichi waaqayyoon keenya kophaa isaatitti gooftaa tokko jedha. Kanaafuu nutis akkasuma jechuu jirra. Yesuus adda isaa kanaan gombifamee rabbii tokkocha qofaaf salaata. Macaafa keettu jedha. Nutis dubbii kanatti amanna. Kuni kan dubbatame Wangeela Maatiyus boqonnaa 26 lakkoofsa 39 irratti. Yesuus adda isaa kanaan gombifamee rabbii tokkocha qofa kadhateedha. Kanaafuu nutis akkasuma jechuu jira. Kanaaf eessumatti mee macaafa guutuu keessatti Yesuus ani waaqayyo waanan ta'eef ana waaqessuu qabdan jedhe. Kanaafuu warri chaarchii Yesuus erga waaqayyo jedhe. Kanaafuu nuti muslimtoonni dirqamatti akka chaarchititti nuti Yesuus waaqa jechuu qabna. Osoo waaqni tokkochi jiru. Osoo Yesuus rabbii tokko malee kan biraa hin jiru jedhee barsiisu nuti akkamitti sammuu akkamiitiin Yesuus waaqa jenname. Kanaafuu obboleessoo waaqa Yesuus hin jechuun kee jalqaba irratti dogongora. Macaafa keessa hin jiru. Tariitii warra chaarchii bira jiraachuu danda'a. Kanaafuu ati akka bataskaana hordoftamu ati macaafa qulqulluu hordofta. Yoo macaafa ka hordoftu taate ati rabbii tokkocha qofatti amanuu qabda. Yesuus ergamaa rabbii ka Israa'eliif ergame ta'uu isaatti amanuu qabda. Akkasuma immoo qajeelfamni isaa Israa'el qofaaf akka ta'e beekuu fi amanuu qabda. Kanaan alatti ammoo Yesuus waaqa jechuun jireenya bara baraa nama dhaalchise jechuu yoo taate namuma halkan abjuu abjatee ganama waan abjate sana wallaale taataa jechuudha. Kanaafuu obboleessoo mee eessatti Yesuus ani waaqa keessa waan ta'eef na waaqessuu qabdan isin hin jedhe. Baaftee na agarsiisuu dandeessaa macaafa keessaa? Again, gaaffii keessa. Elaama fudhatte. Macaafa keessaa baasii fudhatte agarsiisii jedhe. Yoo dubbattu immoo ragaa dannaa dubbadhu. Macaafa keenya keessaa kan dubbatu Oosiifan baasa. Dubbisi baasuu qofaayyuu miti dubbisi sa'aatiin keeti. Mee Wangeela Yohaannis baafadhu. Kama feete baafadhu. Garuu ragaan Sagaleen beektaa karaa kan mul'achaa ture. Jalqaba jiraachuusaa amantaa inni kakuu moofaa keessatti jiraachuusaa itti amantaa jalqaba dursee kan si gaafadhu kan. Obboleessoo
Waaqa duratti Yesuus waaqa dura yoo jette fidi ati Okay. ragaan Amma uumama kudha tokko dhaqinaa dubbisime uumama kudha tokko fi kee dubbisime waan maal gaaffisi jedha gaafadha dubbisuuf yeroo jira. qabu Otoon waan sin achirraa deebisin hubadhu dursa kanaan gaaffisi uumama kudha waan tokko achirraa irratti hubadhu kanaan sabni lafarra jiru kuni gaafa Ribqaa ijaaree asii ol ba'uudhaaf tolfachuudhaa fi leellee fi abbee adda addaatu walitti fidee jechuudha. Walga'ee gaafa inni kana godhu Waaqayyoon maal jedhe achitti kottaa afaan isaanii waliin maqnaa jedhe. Isaan kun eenyudha? Kan isa faana jiran kun eenyudha gaafa sana? obboleesso ati asitti kan dhiyeeffachuu jirtu waa'ee Waaqayyooti waa'ee Yesuus waaqummaa Yesuus itti miti Eenyudha? Eenyudha? obboleesso dhiisi waa'ee Waaqayyoo dubbachaa jirtaati amma waa'ee Waaqa tokko yoo taate dubbiin kun dhugaadha garuu kun waa'ee waaqummaa Yesuus ni ibsa lakki Naa deebisi kaasii gaafadhe. Eenyudha? Uumam edda sirka jiraate dubbisi naa deebisi. Hooma fedhe haa ta'uuti kan si gaafadhe gana uftuuba deebitee namni lakkoofsa tokko dura lakki lakkoofsa 10tu jira yoo jedhe sirrii miti ofii garuu tokkotu jira. Si deebisuuf dhageeffadhu ba. Si deebisuudhaaf kan wanta biraa qabadhee Naa deebisu ragaadha naasii bakka kanatti kunoo kanatti dubbatame kanaafuu Yesuus jalqaba ture kanaafuu Waaqa ture bakka jettu hunda isii baastee naa dubbisuu ni dandeessa garuu yeroo keetitti jalqaba jiraachuu isaa sitti maan jira. Jalqaba jiraachuu isaatiin sitti maa jira. obboleessoo jalqaboon hin jira jettu Yesuus Waaqa dura jira yoo jette dhageeffadhu qaba. Deebitee immoo Yesuus kan dhalate iyyuu yeroo mootummaa Heroodis Beeteliyeemitti dhalate Beeytullaahi jechuun mana Rabbii keessatti dhalatee jedha. Ati wangeela Maatiyoosii fi wangeela Luqaas hin dubbisne. Yesuus yeroo sagaleedhaan ture. Sagaleen ture. Sagaleedhaan Yesuus ture. kan dhalate Sagaleedhaan ture. waa'ee sagalee dhiisi. Sagaleen ture. Sagaleen Kanaafuu ture. Waaqa ture yoo Inni jette ibsu. sagalichi suneen nu bira ture. Sagaleen Ayyee ture. jalqaba sagalee ture jechuu irratti yoo anaaf si walii galle sagaleen suneen nu bira ture. Ayyee Yesuus jalqabaaf sagalee ture jette yookaan jecha ture yookaan loogos ture eenyuun bira ture. Siifaan dubbisaa dhaggeeffadhu. Eenyuun bira ture jedhee bar dubbisuutti iyyuu dhiisi eenyuun bira ture. Jalqabaaf sagalee tureette sagalee Maaliif suneen nu bira dhiisaa? ture. Waa'ee sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Sagalichi Ayyee. Kiristoos ta'uusaa beeki. Sagalichi Ayyee. Waaqayyo bira ture jedha. Ishi. Kanaafuu eessa turuusaa agarsiisaa jira. Eenyu bira ture? Waaqayyo bira ture. Eessa turuusaa sitti maa jira. Eessuun bira ture Waaqayyo bira ture jedhaa miire sagalichi sun Waaqayyo bira ture jedha. Ati kitaaba Eeyyan. sirriitti nu banne. Obboleessoo. Hubateera. Kitaaba afaan Giriikii Waan abbaan irratti ilmi tokko ta'uu isaanii dhaggeeffadhu. dhaggeeffadhu sittaan hima. Waliin kan hojjetan tokkodha. Waan abbaan ilmi tokko afuura waliin qulqulluu hojjetan tokko. jechuudha. Ati fi abbaan kan kee waan walii hojjetan kanaafuu tokko. Akkasiini. Ayyee dhaggeeffadhu. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira turedha. Wanti hundinuus isumaan ta'ee jira. Baga ture Waaqayyoon ta'e. Waan ta'e keessas isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Eeyyeen Waaqayyoon ala wanti ta'e tokko illee hin jiru. Sun Yesuus miti. Gaafa lafti kun uumamtus gaafa uumamni hundumtu uumamu waan abbaan ilmi hafuura qulqulluun jiraachuusaa ragaa iddoo kanatti sitti himaa jira. Yohaannisiin jechuudha. Obboleessoo amma dhaggeeffadhu. Tokkoffaati ragaan ati dhiyeeffatu dhibbaan dhibbatti waaqummaa Yesuus hin mirkaneessu. Ragaan isaa akkamitti mirkaneessin yeroo jettee jechi jalqabaa fi jechatu ture. Jechi sun jecha tahii jedhu. Jechi tahii jedhu sun eenyuun bira ture jennaan Rabbiin bira ture. Kanaafuu wanti hunduu Rabbiin ta'a. Kanaafuu jalqabaa fi jecha sagalee ture kan jedhu guyyaa keessa dhufee afaan Oromootiin hiikame. Garuu macaafa Giriikii yeroo dubbistu jalqabaa fi loogostu ture jedha. Logos jechuun jechatu ture yaadatu ture jedha. Inni sun eenyuun bira ture. Teos bira ture. Teos eenyuun Allah subhaanahu wa ta'ala Rabbiin bira ture jedha. Dhageeffadhu. Inni biraa immoo ati ragaadhaan dhiyeeffachuuf deemtu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 nama foonii godhee nu gidduu buufatee kan jedhudha. Eeyyen dubbii kanaa wajji anaaf si walii galla. Yesuus dhuguma garaa Maariyaam waaqa ta'ee garaa Maariyaam seenee dhalate yoo jette kun dogongora. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dandeettii isaatiin Maariyamiin Yesuusin haadha qofa Maariyamiin qofarraa isa uume. Ergasii ni ulfoofte. Sana booda immoo ilma ni deesse. Maqalleen ba'uu fi eegale. Nama foonii ta'ee dhalate. Gaafa nama foonii ta'ee dhalatu kana Rabbi ta'ee dhalatee wanti jedhu hin jiru. Anis nama foonii ta'een dhaladhe. Dubbii kanaa wajji walii galla. Kun akkaataa uumama isaa qofa ibsa malee rabbummaa isaa mirkaneessu. Kaatitti anteenaa dhiyeessuu barbaaddu si hima. Inni songeela Yohaannis 13:13. Gooftallee naan jettu. Barsiisaa naan jettu. Eeyyen nama kophee miilatti namaa godheenu gooftaa inuma jedhan. Haa ta'u malee inni sumaa kan jirudha. Isa kana akka ragaatti dhiyeeffachuu ni dandeessa ta'a.
Inni kun immoo kan inni mirkaneessu waa'ee maaliiti? Waa'ee dura bu'ummaa isaa mirkaneessa. Hoogganaa ta'uu isaa mirkaneessa. Nabiyyi ta'uu isaa mirkaneessa. Tarii ammallee dabalataan kaatinaaf dhiyeessitu akka rabbummaa isaatti wangeela Yohaannis boqonnaa 10:6 ani karaadha, ani dhugaadha, ani ammallee tokko nu gara abbaatti ga'uu hin danda'u kan jedhu dubbii kanaa wajji muslimtoonni dhibbaan dhibbatti waliif galu. Ani dhibbaan dhibbatti ittiin amana. Sababbiin Iyyesuus karaadha. Karaa jechuun karaa gama rabbiitti ittiin ga'an. Ani ammallee tokko nu gara abbaa ga'uu hin danda'u jedhe. Iyyesuus dhugaa dubbate. Kanaafuu ani rabbi hin jenne. Qabxiiwwan ati amma dhiyeeffachuu dandeessu kun rabbummaa takka illee hin ibsan. Fakkeenyaaf hojii ergamtoota boqonnaa 2:36 irratti Iyyesuus Waaqayyoon Iyyesuus kanaaf gooftummaa kennee jira. Iyyesuusiif gooftummaa kan kenne eenyuun? Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Allah isa samii fi dachii uume. Iyyesuus uumamaadha, ergamaadha, gabricha rabbiiti malee rabbii miti. Kanaafuu ati ragaan takka macaafa keessatti kan waaqummaa Iyyesuus Kiristoos ibsu kan inni afaan isaatiin dubbate ani Waaqayyoo keessan na gabbaraa jedhe hin jiru. Kanaafuu ati yoo eessaa fidde? Eessaa fidde macaafa keessa hin jiru. Bataskaana keessaa fidde yoo jette bataskaana kam irraa akka fidde immoo si gaafadha deebee eessaa fidde hin jiru macaafa keessa. Dhibbaan dhibbatti hin jiru obboleessoo. Akkanatti jireenya bara baraa argadha yoo jette ati jireenya bara baraa argachuu hin dandeessu. Jireenyi bara baraa jannata argachuu dandeetta taanan waan Iyyesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 17:3 irratti barsiise fudhachuu qabda. Sunis maal jedha? Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosin isaatti ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Asitti namni tokko jannata argachuudhaaf ulaagaa lama guutuu qaba. Akka barsiisa wangeela Yohaannis 17:3 tokkoffaa rabbii tokko jedhee amanuu qaba. Lammaffaa Iyyesuus ergamaa rabbii ta'uu amanuu qaba jedha. Kana eenyutu jedhe Iyyesuus? Iyyesuus tu dubbate. Kanaafuu ati qabxiiwwan anamma kaase kana hundaanii amantamuu ni mormita. Ofiif ragaanaa ba'aa jirtame. Ati amma mee afaan hin dubbatta dhaggeeffadhu. Namoonni baay'een amma Qolaasiyaas 3 dhaqime. Qolaasiyaas 3 baafadhu. Qolaasiyaas miti. Osoo kitaaba Yahudaa ka kitaaba addunyaa guutuu keessa jiru kan addunyaan amantii 9,000 tarii jiraachuu danda'a. Sanii ol jiraachuu danda'a. Kana hunda keessaa osoo walitti qabdee gola tokko keessa deemte bakka Iyyesuus Kiristoos ani waaqa keessa hin jedhu akka fiduu hin dandeessu. Kitaaba yoo dubbiste Waaqayyo tokko qofa jedhee dubbata. Kitaaba Isaayyaas hin dubbisne. Kunoo Iyyesuus akkana barsiisaa jira. Ati faallaa kana akkamitti deemte? Ati dubbii wangeela Yohaannis boqonnaa 17:3 ni amantamu ni mormite. Ni amanaa naan jette. Kanaafuu kanaan ala yoo kana kan mormitu taate ati mootummaa waaqaa keessatti xiqqaataa namaa jedhamtee waamamte. Kana kan jedhe Iyyesuus Kiristoos. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:17 jalatti maal jedha? Ani seera nabiyyoota yookaan raajota na dura dabranii faallessuuf hin dhufne. Ani sanumaan hojjechuu dhufe jedha. Sanumaan hojjechuu dhufe. Seera nabiyyootatu faallessuuf namni dhufne akkamitti rabbi ta'a? Akkamitti waaqa ta'uu danda'a? Mee ati ragama kan irra dhaabbattee Iyyesuus waaqa jettame hin jiru. Innis waan jedheef qaba, achitti waan jedheef qaba, inni waan dubbateef qaba. Inni kun ani si barsiisuu hin danda'u. Maaliifin yeroo bal'aa qaba. Inni waan jedheef qaba. Asuma keessatti warreen seera isaa abboommii isaa kutantu jira. Abboommii isaa diigame jedhanii diigamuu isaa barsiisantu jira. Isa kanaafidha. Inni tokko kunoo isiniif iyyuu. Sababni isaa maaliif inni nuti isiniin jechaa jiru. Seerumsaa keessaa tokko baaftaniirtu. Sababni maaliifin inni waaqa abbaa ilma hafuura qulqulluu gargar baasu. Abbaa ilma hafuura qulqulluutti kan hin amanne seera isaa keessaa tokko cabseera. Kanaaf iyyuu inni kan dubbatuuf seera mataa isaa danda'e qaba. Fagoon deeminiiti bakka nama siin jedhe naaf dubbisi. Walii gallaan si biraan deema. Ati amma waa'ee Sillaasee fiduuf deemtaa jirta. Waan qeesichi guddichi warra Awurooppaa bara 2000 fi bara 215 manaaman argee gadi bahe. Tertullian waa'ee Tertullian deemaadha. Tertullian nama jecha Laatinii irraa ishee Sillaasee dhaamanee falsafaa gadi hin baasisan natti immoo barbaadde saniin illee garuu hin dandeessu. Dhugaan sitti hima obboleessoo. Boggaala dhugaan sitti hima bara. Ati daandii sirrii irra deemuu barbaadde taanan Iyyesuusitti amantee bataanan karaa ati qabachuu qabdu karaa Iyyesuusitti. Sunis karaa Islaamummaati. Dhugaan sitti hima kanaan alatti hin jiru. Abbaan fedhe si shawwaduu danda'a. Dirree wal shawwaduutiif wal gowwoomsu miti. An dhugaa jirtu sitti hima. Falsafaan kanaa kan yeroo jalqabaatiif hojiirra oolche qeesii guddicha warra Awurooppaati. Kaatoolikii Roomaanii beeytaami. Warroonni sunni baay'ee beekamoodha. Garuu jaratti yeroo sanitti dhimma kana Tertullian namni jedhamu tokko bara 215 yeroo jechi Trinity jedhu jecha afaan Laatinii Trinitaa jedhamurraa dhufe inni dhufe jecha tanatti amanee tana mirkaneesse. Isatu mirkaneessee bara. Ergasii hojiirra kan oole bara 381 Qosxonxiniyaa jaarraa afuraffaa keessa sun. Siigalaami. Kanaafuu macaafa keessa hin jiru. Dirqamatti kana yoo fayyadame rabbummaa Yesuus mirkaneeffachuu danda'a yoo jette karaan boqonnaa irratti Yesuus akkas jedha. Akkas jedha. Yesuus akkas jedha. Yesuus immoo deebisee dhugumaan isinitti hima. Abrahaam utoo hin dhalatin iyyuu ani jiran ture jechaa jira.
ofii uma isaatii fi of ibsaa jira. Isini amma inni garaa Maariyaamii keessa erga dhalatee yookaan inni uumamee jechaa jirtu. Inni garuu gaafa of ibsu gaafa of barsiisu Abrahaam durayyuu maal ta'a nan jira. Boggaal. Ati ammallee siiqqoo dhaloota isaa qofa haasa'u jirta. Siiqqee dhaloota isaa. Walumaa galatti dhaloota isaa yeroo dursee jira. Waliif galla. Waaqummaa isaatiin durseetuma jira. Obboleessu rabbummaan isaan jiru. Waaqummaan isaan jiru. Matsaaf Qudusii keessa hin jiru. Sibira jiraachuu danda'a. Tariitii qalbii kee keessa kaayanii waan akka tuujiibii wayii qalbii kee keessa kaayanii achirra foon biqiluu danda'a. Hooman jirre tokko sitti fakkeessuu danda'a. Ka kitaabni jedhutti aman. Waan bataskaanatti namaniin, waan qees maammireetti namaniin, waan paastar Toomaasitti namaniin, waan paastar kan jedhe macaafa qulqulluu dubbataa jira. Siibanee si agarsiisu miidhoodha. Okay, haalaan gaarii. Kasiin jedhu Iyyasus dubbii Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 3 asii kaasisanitti ni amantaa. Iyyasus waaqni maa tokko jedhee barsiisa. Ati maa mormitu? Tokko liqiidha iyyan waaqummaa isaaniitiin tokko hojii isaatiin tokko dhaggeeffadhu sittan hima. Waan morme hin qabu. Abbaa ilma Hafuurri qulqulluun hin jiru eeyyeen hojiin isaanii tokkodha. Murteessuudhaan tokkodha. Wanta ilmi murteessa abbaan murteessa. Wanta hafuurri qulqulluun murteessa. Boggaal handa gongolinati. Waa'ee hafuura qulqulluu keessaa bahe. Waa'ee hafuura qulqulluu keessaa bahe siin jedhe bara 381 dabalan. Qeessonni 318 waltajjii ta'an Qosxonxooniyaa irratti bara 325 jaarraa afuraffaa keessa jechuudha. Waltajjii ta'aniiti Iyyasus የእግዚአብሔር ልጅ ነው jedhanii yaada isaaniitiin murteessan. Ilma waaqaati jedhan. Ilma waaqaati jedhanii murteessan. Wayita kana manfas qudduusaa keessaa dagatan. Holy Ghost isa jedhamu sana jechuudha. Sana booda bara 380 takka yaadatanii ergasii ammoo Sillaasee raggaa'isan. Namatu raggaa'ise bara. Namatu raggaa'ise. Obboleessoo kanaaf atiin dogongoriin karaa takkatti dhugaa irra deemi. Kanaafuu barsiisni Iyyasus waa'ee tokkochummaa Rabbiiti. Kanaafuu Rabbii Iyyasus barsiisanitti amaniati. Rabbiin lama jiraachuu hin danda'u. Rabbiin namallee ta'uu hin danda'u. Kitaabuma keettu jedha. Ati Iyyasus nama ta'uusaa amanuu qabda. Namaa fi Rabbi adda baaftee amanuu qabda. Homa kiristaanonni nama guutu waaqa guutu siin jedhaniif ati dirqama immoo waan safuuteetti amanuu qabda. Akka bu'uura amantaa fudha godhatteetti amanuu qabda waan hin jirre. Nama guutu waaqa guutu jecha wal faallisu. Ani nama guutuudha eeyyen. Waaqni waaqa guutu. Kanaafuu garaa garaa jechuudha. Waaqni samii gubbaa jiru san. Siigalee ani atii fi ani illee wama lafarra jiraan. Iyyasus illee nama akkasiiti. Kanaafuu Iyyasus nama Naazireet jedha macaafni qulqulluun. Hojii ergamtoota boqonnaa 2 lakkoofsa 21 irratti nama Naazireet jedhee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti nama dhugaa isinitti himee jedhee jira. Waaqayyoon yoo fudhatte Waaqayyoon jijjiiramu hin geeddaramuu jedha. Waaqayyo namaa miti jedha kitaabuma keettu jedha. Ati kanatti namantu seera amma siifan dubbisa. Barsiisuu jiraayyoo. Filiippiwusii keessa dhaqnaa dubbisa. Ammas waaqummaa isaan sitti himaa jira. Waaqummaa isaa sittan hima. Filiippiwusii lama dubbistee ta'uu ta'e itti fufi. Itti fufiitiin ta'uu ta'e. Ani sirrittiin dubbisee jira Boggaala waan siin jedhu ani. Inni ulfina san Ila waan siin jedhu Boggaala. Maali ati on dubbise? Naaf kenni kanan dubbisa. Naaf ibsita. Naaf ibsita naaf kenni yeroo naan dubbisa naaf kenni akkas jedha. Yaada garaa isaa Kiristoos Yesuus qabatu qabaadhaa jedha. Dhaggeeffadhu siifan dubbisa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiruu jedha. Ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabaatanii itti afanitti hin lakkoofnee jedha. Bifa waaqayyummaa isaa utuma qabu turuu jedha. Maal jechuu barbaade sitti Filiippiyoos? Okay, haalaan gaarii. Bifa waaqaa qaba jechuun waaqa jechuu miti. Maaliif jennaan waaqayyoon bifa namaa irratti isaan nama uume jedha. Seegalee asitti laal waaqayyootu uume jedha laa asitti iyyuu waaqayyootu uume jedha. Waaqayyoo biraan dhabamne jechuun malee waaqayyoo hojii deemaara asitti. Yoo asitti waa'ee Yesuus kaasu waaqayyootu duuban jedha. Argiteemi baakgiraawundii sirriitti dubbisi. Baakgiraawundii Yesuus hin duuban ka jiru waaqayyo. Kanaafuu maashaallah anatu si caalaa hubate jechuudha macaafa. Kanaafuu Yesuus walqixa jette. Maashaallah. Abbaa wajjin walqixaa jette. Dhaggeeffadhu kaa Iyyasus abbaa isaa wajjin walqixaa jette. Walqixaa miti. Maaliif jennaan Iyyasus abbaan kiyya na caala jedhe. Abbaan kiyya na taraahoo jedhe. Abbaan kiyya waa hundarra guddaa jedhe. Macaafa keessaati macaafa hin dubbisne. Dubbiin macaafa akkasitti taphataa jiru argitee jirtaami. Jottoonni fi qarambullaa fuudhee jiru. Kan jiru sitti himaa jira. Macaafa dubbiseen kan sitti himaa jira. Bifa waaqummaa isaa jira. Waaqummaa isaa mee ibsinaan jette. Waaqummaa isaa kan ibsaa jiru sitti himaa jira. Waaqummaa isaan ibsu. Boggaale. Bishaan irratti dhugi. Dhugama sitti himaa waaqummaa isaan ibsu. Bishaan itti dhugi siin jala jabaadhuti. Sirriitti itti dhugiiti. Dunuunfadhu biraa deebi dhugama sitti himaa. Dhugaan tarii sitti hadhaa'uu danda'a. Garuu wanti hadhaa qabu yeroo baay'ee dawaadha.
ati waa'ee beezii ni beeytaami dhandhamni isaanii hadhaawa garuu dawaa guddaadha kininii takka osoo bishaaniin hin dabarsine ati garuu fayyuu barbaaddaa haa jennu kininii takka afaan kaayatta akkasuma afaan kee keessa yoo tursiiftee afaan kee keessatti hiikkatte hadhaan isii akka malee ajaa'a hadhaan isii akka malee ulfaata buqqeedhaa jettaan garuu wayita garaa kee keesseene siif dawaa ta'a kanaafuu dhugaadha nama sitti mutuni tarii sitti hadhaa'uu danda'a garuu itti dunuunfadhuuti bishaaniin gad dabarfadhuu siin jedhan kanaan aloonni tokkolleen hin jiru Yesus rabbi ta'uun hin danda'u ta'us hin qabu maaliif hin jirullee kan charee sarchi jechuu jira Yesus ati qaama irra guddaati moo qaama irra xiqqaa waaqessuu qabda silaa Yesus ongeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 28 irratti abbaan kiyya narra caalaan abbaan kiyya guddaadhaa jedha abbaan kiyya waa hundarra guddaadhaa jedha ongeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 29 irrattis abbaan kiyya waa hundarra guddaadhaa jedha kanaafuyyuu kunu abbaan kiyya jedha jechi aab jedhu jecha afaan Ibruutti rabbi jechuudha bar hiika biraan qabu ture aab jechuun rabbi jechuudha bar waaqa jechuudha bar abbaan kiyya waaqni kiyya narra guddaadhaa jedha kanaafuu waaqa guddaa san waaqessis hin jedha macaafni illee sanitti si ajaja ati Iyyesuusin waaqessite taanan abidda jahannam seenta jahannam seentaa siin jedha Iyyesuus na waaqessis siin jedhee jira wangeela maatii jireenyi isa waan ta'eef dirqama dhageeffadhu kaa dirqama yoo ta'e atiin fudhatta gatii kee garuu taap godha neetworkii yaamani argatta inni argatta gatii kan kee argatta jechuun yoo warri Iyyesuus rabbii ta'uu amane jigara jannataa deemu ati kallattiin hangara ibidda jahannam deemta jechuudha. Maaliif jennaan Iyyesuus waaqessite. Macaafni immoo akkana siin jedhaa jira. Kasirra murteesse Xaahir Galatootii fi Abdii Muusaa fa'aa fi Abu Xalhaa fa'aa osoo hin taane fi namoota biroo osoo hin taane macaafatu waan jedhu Iyyesuus ana waaqessuun bilaasha jedha. Gatiin qabu jedha. Kun ka dubbatame macaafa keessa bakka lamatti. Wangeela Yohaannis boqonnaa wangeela Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti ana waaqessuun isaanii bilaashaa jedha. Dubbiin kiyyee fisitee jira. Laakki gaa Yohaannis sadii kudha jaalatti dubbisi maal jedha seete. Anin bilaashan ta'u maaliif seete Waaqayyo akkasitti ilma isaatu amma jaallatutti biyya lafaatiif in kennee jedha. Isatti kan amanu immoo jireenya argatuufidha jedha. Jireenya argatuufi malee haa batuufi miti jedha. Anis dubbii sana wajjin kanaafuu isatti kan amanu jireenya argatuufi jedha. Itti namanta waan ta'eef jireenya akkamitti argattu? Okay, alan gaariidha. Ati Israa'elii miti garuu Iyyesuus. Okay, dhageeffadhu. Jireenya bara argachuudhaaf tokkoffaa rabbi tokko jettee amanuu qabdaa siin jedhe Iyyesuus. Ulaagaan inni sii kaayes barsiise Yohaannis keessatti. Ulaagaan jalqabaa Waaqayyo tokko jettee amanuudha. Lammaffaa Iyyesuus ergamaa rabbii jettee amanuudha jechuudha. Kanaafuu dubbii tana namni morma hin jiru. Musliimni tokko jannata seenuu hin danda'u Iyyesuus ergamaa rabbii ta'uu isaa yoo namanne, gabricha rabbii ta'uu isaa yoo namanne, Israa'eliif ergamuu isaa yoo namanne, akkasumas hayyama rabbiitiin dhukkuba qophaadhaa fayyisuu isaa mu'ujizaa rabbii isaaf kenne kanatti yoo namanne. Akkasuma kitaabni isaaf kenname gospel ta'uu isaa yookaan injiil ta'uu isaa yoo namanne musliimni tokko musliima dhugaa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu dirqama itti amanuu qabna. Kanaafuu nuti hundiyyuu amannee jirra. Seegalee jira. Nuti itti amannee jirra. Kanaafuu dhugama sitti himaa bara. Barsiisa Iyyesuus. Waan inni barsiise hunda nuti fudhannee jirra. Kanaafuu Iyyesuus ergama rabbii gabricha rabbii isa Israa'eliif ergame. Itti amannee jirra kana yoo namanne nu jireenya bara baraan argannu. Muusaa akkasuma itti amannee jirra. Ergama rabbii ta'uu isaa. Abrahaamin itti amannee jirra. Akkasuma ergama rabbii ta'uu isaa. Yaaquubin itti amannee jirra. Akkasuma ergama rabbii ta'uu isaa. Nuuhin itti amannee jirra. Akkasuma ergama rabbii ta'uu isaa. Yoonasin itti amannee jirra. Akkasuma ergama rabbii ta'uu isaa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti amannee hordofuu jirra. Sababbiin isaa nabiyyiin ergaman waan ta'eef. Kanaafuu ati barsiisa Iyyesuus itti amanta taanan ni hordofta taanan nabiyyiin siif ergame Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan waa'ee dhufaatii isaa Iyyesuus dubbate san itti amanuu qabda. Falli siif jiru kan. Waaw. Abbaa ta'e Waaqayyoon falaa barbaadu isa karaarraa darbe karaatti adeebisu waan biraa waan isin hin jedhu qabu obboloota kiyya isin dhugaa dubbachuudhaaf otoo asfaaltiin guddaan tokko bareedaan isaa akkasitti kun asiin jedhame lakki akkasitti miti jettanii waan falmitaniif rabbiin humti kun ammala durbiin koo tokko musliima maashaallah illee daqaatan ila waan siin jechuu jirru ishiin akkamatti rabbi isaa deebisu Boggaala asfaaltiin ati amma nu hidde kuni asfaaltiin Iyyesuus fa'aa irra deemaa turan. Abrahaam fa'aa irra deemaatiin hin turan. Daawit fa'aa irra deemaatiin hin turan. Kanaafuu nuti asfaaltii isa qabanne. Asfaaltii masantu fuudhee biyya barbaadde si geessa. Kanaafuu xurree hantuutaa yoo qabaatte boolla jawwee seentaa jechuudha. Kanaafuu kararraa maqin. Kararraa maqin siin jedha. Macaafni kararraa akka mana isa jedhu. Ati garuu kararraa baqaa jirta. Kanaafuu Iyyesuus hin rabbi hin jedhin. Gaafii ati gaafatte haasaa waliin gaggeessine hubannaa guddaa sii kenne jedheen amanaan asumas irraa dhaaba. Galatoom dhugaa dubbisi qoradhu
sirri addaan baafadhu. Waan si dhibe kana ila waan gootu macaafni akkana jedha bakka kanatti akkana jedha bakka birootti akkana jedha mee qeesi paappaasi paastarii mee dubbii kana addaan naa baasi dubbiin kun ni jira jedhee gaafadhu kallattiidhumaan mee kun waaqayyo ana waaqessaa jedha Iyyesuus maaliif ana waaqessaa jechuun Rakkinni hin jiru anu paastarii. Ani iyyuu paastariidha taa'eera ani iyyuu paastariidha rakkoon hin jiru itti walii galla. Okkee ati paastariidha baay'ee gaariidha dubbii Iyyesuus kararraa maqsunoo maal taata? Hin dabsine waanuma haqaan sitti maa ture hin fudhattu maalifan si dhaggeeffadhe malee asii mataan na dhukkubsiti. Dhugaan sitti maa? Mucaan amma. Dhugaan sitti maa dubbii Iyyesuus mormu jirta bari hin morminis hin jedha ati abbaan fedhe waan fedhe waan Iyyesuus barsiise kanatti amani waan Iyyesuus kanatti amani waan si hubachiisutti waan dhimma Sillaasee jedhamu kana macaafa qulqulluu keessatti argachuu hin dandeessu. Jechi Tiriinitii yookaan Sillaasee jedhamu yookaan Tiriinitaas jedhamu macaafa keessa hin jiru. Kana akkasii adda baase. Maaliif jennaan wanti kiniiniin jalqaba si liqimsiisan maali seete? Dhiifama naaf godhe waan siqee akkasitti fakkaata. Kiniiniin jalqaba si liqimsiisan maali seete? Iyyesuus nama guutuudha abbaa guutuudha. Kanaafuu qaama Sillaasee keessaa tokko Aabii Waldii Manfas Qudduusa tokko yoo keessaa fi rabbummaa hir'isaa jedhanii si barsiisan. Kanaafuu ati isatti waan amantee jirtuuf kitaaba nuuffattu. Wanti kitaabaa si hin galu. Akkasimi kanaafuu waan yoo ani hayyoota kiristaanaa tokko tokko wajji yeroo haasa'u dubbii dhugaa kana ni fudhatan garuu anaa wajji falmiin barbaadan sababbiin isaa arragaa macaafa keessaa waan itti dhiyeessuuf kallattii hundaanuu balballi itti cufaa waan ta'eef dhuguma sitti maa bara kanaafuu ati tokkochummaa rabbiitti ni amantaa boggaal waaqayyo tokko ta'uu isaatti ni amantaa. Sitti meera qaamaan sadii haa ta'u iyyuu malee tokkichuma isaa hojiin isaanii. Obboleessu waa'ee sadii tokkoo kana dhiisi. Mee fakkeenya takkan si gaafadha. Fakkeenyi sun baay'ee salphaadha. Abbaan kee eenyuun Boggaalaa maqaan kee Boggaalaa. Ati ilma eenyuuti? Abbaan kee bakka abbaan uumedha. Ati ilma eenyuuti? Kunoo kan waan ni jallise meeshaa. Maqaan isaa isinitti Boggaalaa Iddoosaati. Boggaale dhugaan sitti ma abbaa kan kee hundi si taate abbaan kee hundi sin jedhe bara Kun akkumatti wal falmaa walla dadhaben rabbumtaa qajeelchu malee. Akkana Boggaale ati kee nuti abbaan kan kee nuti abbaa akka qabdu ni beeka garuu abbaan kee nudha abbaa kee dhoksuun immoo ishee miidhaa beekin ta'u. Sitti beekame iddoo isaatiin jetteerti mucayyoon sitti hin teerti. Allakki hin dhageenye abbaa kan kee maqaa hin dhageenye. Lakki iddoo isaa Boggaalaa iddoo isaa akkamatti rabbi jalliseetti ishiin immoo ishiidhaa jallisee akkas jechaa jirti mucayyoon meena bira. Lakki Boggaalaa gaafa tokko ni qajeelta rabbi si haa qajeelchu ani garuu qajeeluma siif fadha dhugaan sitti ma atillee rabbiin qajeeluma kadhadhu garuu abbaan kee eenyu si gaafadhe abbaan kee eenyu si gaafadhe. Iddoo isaadha fakkeenyaaf. Maal abbaan kee iddoo sana jennee biraa deebinure abbaan kee iddoo sana jechuun hin taanu qaba maali beektaa ani kunoo maqaan kiyya ifaanifa jira. Ani Taahir abbaan kiyya galatu. Kanaafuu shakkii takkallee hin qabu. Kanaafuu maqaa abbaa keetii Ani Boggaalaa iddoo isaati. Boggaalaa iddoo isaati. Boggaalaa iddoo isaati. Ayyee. Atiif abbaan kan kee tokko moo garagara? Nama meeqa atiif abbaan kee walirratti? Yoo abbaan koo abbaan kooti idduma isaati immoo ani. Ayyee. Ani immoo idduma isaati. Maashaallah. Maashaallah. Atiif abbaan kee walirratti meeqa? Nama tokko moo nama lama? Lama malee maaliif nuyi ani sanuma inni sisuma. Ayyee. Kanaafuu Yesuusii fi Waaqayyo illeen bifa sanii yoo hirreedde lama. Akkamitti tokko? Isa lama sirriidha lama hojiidhaa fi murtoodhaan tokko malee lama sirriidhuma. Okay jarri lama Waaqayyo lama moo tokko jira? Waaqa tokkuma jira. Setti man jira waaqummaa isaatiin tokko. Waaqayyo lama jedha. Waaqummaa isaatiin tokkuma. Boggaale amma lama naan hin akka. Itti man jira dhaggeeffadhu. Abbaan ilmi hafuura qulqulluu waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu. Maashaallah amma sadiin geette jiru. Waaqa sadiin geette jiru. Waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu sadiin geette jiru. Qaamaan sadii hojii isaaniitiin tokko. Qaamni illee sadii. Waanuma abbaan godhu innis godhe. Ayyee. Sadiin kana Yesuus barsiisee jira.
waaqummaa tokko qabu. Oye. Waaqummaa tokko qabu. Waaqummaa tokko Waaqa qabu. abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu qixxee ta'a, waaqa sadii. Muramte bakka waaqa sadiitti nama Waaqummaa tokko qabu. Macaafa keessatti waaqa sadii amanaa kan jedhu hin jiru. Waaqummaa tokko qabu. Yesuus illee waaqa sadiitti amanaa jedhee nu hin barsiifne. Waaqa tokko Waaqummaa Yesuus tokko qabu. barsiise sanitti amannee. Waaqa Yesuus nu Waaqummaa barsiise tokko qabu. amanne beeyne hordofaa jirra. Amaan sadii waaqummaa tokko qabu. Waaqa. Ookee sadiinuu bakka tokko garagara jirure amma. Sadiinuu Hafuurri bakka tokko qulqulluus gahee garagara hojii jiru. qaba. Jara sadii keessaa kan ta'e. Hafuurri qulqulluus gahee hojii isaa qaba. Ilmi gahee Ookee hojii waaqa isaa sadii qaba. kiratte sadiin keessaa meeqa jira amma? Waaqa sadiin keessaa meeqatu jira? Waaqa sadiin keessaa meeqatu jira amma? Hafuurri qulqulluu hin jiru taanaan inni nuuf dubbatu sun maal eenyudha? Ookee haalan gaarii. Osoo Hafuurri akka jettee qulqulluu waan dhagaafatte baay'ee gaarii ture. ilmi hin jiru jechuun hafuurri qulqulluu hin jiru jechuudha. Maarree gaafa ilmi sa'aatii sadiif du'u san guyyaa sadiif du'u sani beekatu hafe. Meeqatu hafe? Gaafa waaqa sadii keessaa waaqni ilmaa du'u waaqa meeqatu hafe? Inni waaqummaa isaatiin ni miti kan du'e dhaggeeffadhu sittani. Inni foon namummaatiin kan du'e. Lakki du'eera moo hin duune garuu? Baba. Du'eera moo hin duune? Foon namummaati. Isa nuuf jedhee uffate damma Qolaasiyaas keessatti kanan dubbise sana dhageesserta. Kanas sila dubbise. Sa'aatii torbaatamii lama du'e awwaalamee. Isatti si seenu. Boggaala sa'aatii sadiif awwaalamee ture mi jedha. Lakki sa'a sadiif awwaalamee ture mi? Sa'aatii sadi guyyaa sadi. Ookee sa'aatii sadii awwaalame. Sa'a sadii awwaalame waaqa sadiin keessaa waaqni tokko du'e waaqa lamatu isa baraare jechuudha. Waaqa abbaatii fi hafuura qulqulluutu isa baraare jechuudha du'arraa. Akkasiini. Dhaggeeffadhu achirratti obboleessoo sittan hima. Inni kan inni dhufe Yesuus inni jechuudha. Inni keessa sagalee isaatiin dhufe mi? Dhugaa rabbii na qofa. Inni keessa. Sirrittis si dhagaha. Sirrittis si dhagaha. Obboleessa kiyya akkam si dhaggeeffanne. Sagalee isaatiin dhufe. Yoo si dhaggeeffanne eenyu dhaggeeffanne? Akkasi qooyi siifan baasa. Mee abdii Muusaa wajjin haasa'e amma. Salaan ni ga'eera. Qooyi suma faana naasaa qooyi maal si biraan finne qooyi. Abdii. Halo Ustaz Naam. Salaamu alaikum. Waliin haasa'aa be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaatu deemtani ayyaan. Ish boggaala. Qooyi siiniifan baasa. Maal nu baasta? Itti fufi gaaffii qabaannaa itti fufuu hin dandeessa. Gaaffii qaba. Eeshi. Okay. Itti fufi. Itti fufi. Okay, waan gaariidha. Waaqayyoon qaamni ilma godhatu jira? Waaqayyoon qaamni ilma godhatu wahii jira? Waaqayyo qaamni ilma godhatu? Waaqayyoon fakkeenyaaf Amasii dubbiseera. Ani ilma koo tokkicha anama meesii dubbiseera. Asitti meesii dubbiseen ture. Maal jedhe? Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallatee jedha. Kun immoo isatti kan amanu. Abdii. Dhiifama naa ta'e gidduudhaan Iyyasuus hin qofaa miti Waaqayyo ilmaan ka qabu. Atillee ilma Waaqayyooti. Anillee ilma Waaqayyooti. Boggaalalleen ilma Waaqayyooti. Iyyasuus qofan qabu. Kanaafuyyuu isii tanallee jechumaaf. Si kenneere biyya lafaatiif si kenneere tokkicha ilma isaa jaallatu kenneera aarsaa si godheeraa siin. Wallahi biyya lafaatiif na kenne anallee Waaqayyo biyya lafaatiif na kenne maaliif jennaan ilma Waaqayyo jechuun Yesuus qofaa yoo ilaalatu taate dogongortee jirta. Aadam ilma Rabbiiti, Ifreen ilma Rabbiiti, Nuhi ilma Rabbiiti, warroonni hafuura Waaqaatiin qajeelfaman hundi ilma Waaqayyooti jedha macaafa keessatti dubbisi. Akka isaatti kan rarraafame ishi biyya lafaatiif si kenne jaa cubbuu ilmaan namootaa mudaa malee Waaqayyoon aarsaa si godheeraa siin. Ustaazni deemaniiru giddumaan agattii makana darbatuuf addeebi'an malee. Ijaa cubbuu ilmaan namootaatiif aartaa kan ta'e Kiristoos duwwaadha. Cubbuu nama kamiitiif? Ilmaan namootaa ijaa cubbuu ilmaan namootaa fannootti kan ba'e Kiristoos duwwaadha. Cubbuu san wadha hojjetaa jiru kanaaf itti gaafatama jechuudha Kiristoos. Lakki gaaffiin kee bareedadha.
Seerota amma sila naa kaasaa ture seerota baay'ee jira. Mata jabina isaaniitiif sabni Israa'el gaafa biyya Gibxii keessaa ba'anii gara biyya isaaniitti gaafa galanii seeronni isaan irratti ba'e yoo xiqqaate seerota 623 waan qaqqabudha. Nageessa. Gaaffiin kosii galee amma irra si deebi'a. Dhagaye atuu dhagaye. Cubbuu maaliitiif? Gaaffiin kosii Cubbuu keenya irraatiif jette sitti maan jira dhaggeeffadhu. Cubbuu keenya irraatiif jette gaaffii na gaafattedha miti? An gaaffiin kiyya cubbuu nuti fakkeenyaaf cubbuu nuti har'a kana laal cubbuu nuti har'a kana dalagnuuf Yesus nuuf gaafatamaa gaaffiin kana. Inni sitti maa jira dhaggeeffadhu gaa. Isuma si deebisaa jira. Yesus nuuf gaafatamu otoo hin taane nu gaafata. Sichi jedha sababii yakka namaatiif aarsaan godhamu jiraaree jedha Ibroota keessa gaafa dhattee dubbiftu jechuudha. 10 irratti. Sichi sababii cubbuu ilmaan namootaatiif aarsaan godhamu jiraaree darbeera jechuudha. Dhaggeeffadhu. Isa kana jechuusaa maal jechuu barbaade gabaabumatti sittan himaa. Yesus seerota isa kaleessa nurra ture sana cubbuu keenyaaf jedhee biyya lafaa irratti dhufee ba'aa baatee seerri sun hundumtuu nurraa hafe gara jireenyatti nu waame jechuudha. Gara jireenya bara baraatti nama hundumayyuu waame. Fakkeenya gaarii ta'e isin itti namanna jettu malee itti namantanii waa'ee isaan beekne jettu malee waa'ee isaan beektan isaan nama jettu arrabsaa oolu. Baay'een isaanii gaafa arrabsaa oolan argaan oola. Nama kan jedhamu abbaa foonirraa nama dhalate abbaa foonirraa namni dhalate martinuu namummaadhaan waamamuu danda'a. Eeyyen haati fooniitii fi abbaan foonii gaa walitti dhufanii geenyitii godhan namni dhalate tokko eeyyen sirriidha nama ta'uu danda'a. Kun garuu hafuura qulqulluudhaan. Bogaan. Wayye nan dhagaa. Na wajjin jirta ofiinaa saartamoo na wajjin jirta? Ayyee. Si wajjin jira. Na wajjin jirta? Okay, na wajjin jiraannaan alhamdulillah waan gaariidha. Na wajjin jiraachuun kee waan bareedaadha. Ani waan si gaafadhe Kiristoos aarsaan inni ta'e yookaan ammoo cubbuun inni du'ee fi cubbuu eenyuutiif du'ee siin jedhe cubbuu arra nuti dalagnu immoo kan duraan dalagsinee nuti dabarsine moo cubbuu kamiif du'eedha? Okay. Seerota nurratti ba'antu jira seeronni sun nurraa hafanii siin jedheera. Cubbuu ilmaan namootaatiif Waaqayyoon daangaa kaa'eera. Maal jedhe kannatti amanu jireenya qabaa jedhe kannatti namanne garuu itti faradamaa jedhe Waaqayyoon dhufeeti ani nan deema gara abbaa kooti nan deema jedhe hojii ergamoota hafuura qulqulluutti namanta waan ta'eef ani hafuura koo isiniif nan ergaa jedhe Yohaannis 16 irratti hafuurri koo immoo gara hundumattuu isin akeekaa jedha gara qajeelinaatti gara gaarummaatti isin wanta amaatti hundumatti isin deebisaa jedha an hafuura koo isiniifan gara abbaa koo sana ergee nan deemaa jedhe dhageessaa. Kanaaf iyyuu cubbuun yoo goone inni har'aa garuu kan itti gaafatamu sumadha mataa keeti. Sababni daangaa nuuf kaa'eera gooftaan. Amma mee waan si gaafadhe Yesuus Kiristoos cubbuu kamiif du'e? Sababii cubbuu keenyatiif. Cubbuu keenya isa kam? Sababii cubbuu ilmaan namootaatiif. Cubbuu ilmaan namootaa isa kam? Isa kam mee ilmaan namootaa cubbuu isaan dalagan? Wayne akkamitti kun atu cubbuu dalagaa jirta. Isatti namanne waan ta'eef cubbuu dalagaa jirta. Karaa isaarra deemaa akkammayyuu cubbuu dalagaa jirta. Yoo gara taatti deebite garuu si dhiisa hin fayyita. Boggaala aloo hin jarjarin. Kanaafuu cubbuu nama dalagaa jiru kanaaf naaf gaafatamaa Yesuus? Si gaafata malee siif hin gaafatamu. Itti fannifameera Yesuus. Al takka ijaa cubbuu ilmaan namootaa itti fannifameeti itti gaafatameera. Kanaan booda kan itti gaafatamu sumadha. Suma matuukiiti. Suma gaafata kana booda. Cubbuu keetiif du'e hin jennee? Eeyyee kan inni sitti maa jiru na dhaga'u dhabdee siif ibsuun duubatti deebi'ee siif ibsinaan seerota 623 ture. Amma kana hundumaa fannoo irra ooluudhaan nurraa dhalageera. Boggaala dubbiin kee warra kutaa. Yesuus cubbuu kiyyaaf du'e duune. Du'eera.
cubbuu koo isa kamiif du'e? Cubbuu kee Isa kamiif du'e? Cubbuu koo isa kamiif du'e amma Yesuus? cubbuun ati itti iddatti dhalattee maaliif jijjiirattan kan jette sani sila amma fakkeenyaaf gaaffiin Ani waa irratti tokko kaasee yoo qabne ani waa tokko kaaseyyuu tokko jennee si wajjin itti haasawuu dhalattee eegala. cubbuu isatti dhalatte sanarraa Halo. deebitee Ani Yesuus wanta biyya lafaatti kan dhufe deebitee karaa inni irra deemurra akka deemtu. Rabbii kiyya gooftaa akkamatti. Ani si wajjin hin haasofne tokko jedhee reef si wajjin jalqaba. Baatere inni cubbuu keetiif du'ee jedha cubbuu keetiif si gaafataa naan jedha maal eega naa du'e maa na gaafatare anna cubbuu kiyyaaf yoo naa du'e anuu cubbuun qabu maal na gaafatare khair inshallah maaliif gaafata malee ani eega cubbuu kiyyaa du'e adaraa kee kottuu deebi adaraa kee kottuu deebi waan bareedaa nu barsiisaa jirta. Ilaala yaa jara keenya ilaala. Yesuus kan inni du'eef maaliifi cubbuu keenyaaf. Cubbuu keenya isa kam? Cubbuu nuti hojjanneef du'e. Cubbuu nuti hojjanneef du'e. Ish kanaafuu itti hin gaafatamnudha cubbuu nuti hojjanne sanaaf itti gaafatamna. Isa kamiif du'e re? Leetiin nyaatu nu himoo ta'u. Ada dhamaatanii nun dhamaa sin adaraa keessaan. Dubbadhu almaal. Ayyee nagaa isiniif haa ta'u. Amiin. Akkamati nagaadha? Nagaa galata Waaqayyo akkam jirtu? Fayyaa nagaa alhamdulillah. Maal Ayyee. taate amma waa Yesuus cubbuu keenyaa du'uu kana fettaate. Yesuus dhuguma cubbuu keenyaa du'e? Asirratti miti kan dubbadhu gaaffii wayin qaba waan isaan ustaaz dura dubbatan irratti. Ustaazni yeruma isaan dhufan isaan gaafatta ka amma otoo isa kana nu ibsite wayyuu? Ayyee Yesuus Kiristoos cubbuu biyya lafaatiif nurraa dhiquuf du'e jechuudha. Bakka kana gaafattiin abdi bakka. Okay, isa kanarraa dubbachuun barbaaddu? Ayyee. Okay, straaking kana gaafadhu re aga isaan dhufanu. Maali? Ayyee gaafadhush. Yesuus musliimaa jedhani. Akkamitti musliima ta'e Yesuus? Maa kana tuun ma deebita. Maa Yesuus nama fedha Waaqayyoo hojjetu moo nama fedha Waaqayyoo irra hojjennedha? Jechuun sila Allah fi Waaqayyo tokko miti abdii akkamitti Yesuus Kiristoos musliima jettan naaf galee bar waan quraana irra hin jirre akkamitti Rakkoon qabu Yesuus nama fedha. Okay, Yesuus nama fedha Waaqayyoo raawwatu moo raawwannedha? yaa fedha abbaa isaa kan raawwatu qaba abbichi immoo Allah miti qaba. Rakkoon qabuuti rakkoon qabu. Fedha abbaa isaa hin raawwatu moo raawwatu? Fedha abbaa isaa raawwateera. Galatoom. Fedha ofii isaa raawwata? Fedha abbaa raawwata garuu eessatti immoo fakkeenyaaf quraana irratti eessatti agartaniitu Yesuus musliima ta'e abdii kan gaaffii. Rakkoon qabu san walumaan itti dhagna. Fedha ofii isaa hin raawwata inni? Fedha abbaa isaa raawwate. Kanaafuu fedha ofii kootii raawwachuudhaaf miti kanan dhufe jedheemi inni? Haa jedhu asirratti eessatti immoo Yesuus musliima ta'e. Musliima jechuun nama fedha ofii dhiisee fedha Waaqayyoo raawwatudha deemiti ilaali bakka feete argatta yoo feete googilii yoo feete bakka feete dhaqe musliima jechuun nama fedha ofii dhiisee fedha Waaqayyoo hojjetu jechuudha. Allaqee agarsiisa. Noora fakkeenyaaf afaan Arabiffaati. dhaggeeffadhu abdi Afaan Oromoo. dhaggeeffadhu ani fi abbaan tokko jedhe fakkeenyaaf ani Allaan tokko jechuu isaatiirree fakkeenyaaf achirratti waan Kanan abbaan jenne Yesuus. dhaggeeffadhu waan abbaan raawwatu ilmis illee raawwata yoo akkasuma fakkeenyaaf abbaa yoo du'aa kaas ilmi illee du'aan kaasaa jedha fakkeenyaaf asirratti Allaa fi ani tokko jechuu jira
abbaadhaan tokko yoo jette abbaadhaan tokko miti. Sababiin isaa fakkeenyaaf Waaqayyo Yesuusin kadhatee du'aan kaasu akkanumaan du'aa kaasa. Yesuus garuu Waaqayyoon kadhatu malee du'aan kaasu. Argite? Kanaafuu tokko miti jechuudha. Tokko miti. Tokko jechi jedhu loojikii jedhu sun Yesuusiif abbaan tokko kan jedhu loojikii kufaadha. Sababiin isaa Waaqayyo ofii isaatiin dandeettii isaatiin kaasa. Yesuus garuu humna isaatiin waan tokko godhuu hin danda'u Waaqayyoon kadhatee kaasa. Kanaafuu tokko ta'uu hin danda'an. Takka Waaqayyo Yesuusin kadhatee waan tokko kaasee hin beeku. Yesuusin kadhatee waan tokko hojjetee hin beeku Waaqayyo. Yeroo jaamaa banu yeroo naafa diriisu abbaa kadhatee tuni naafa diriirse jaamaa bane. Waan godhu hundatti Yesuus waan godhu hunda irratti humna isaatiin waa godhuu hin danda'u. Hunda isaa fedha Waaqayyootiin raawwata. Maqaa Yesuus homtuun taane. Maqaa Yesuusiin simbirroonuu laa edda muka jirtu irraa gadi hin buutu. Ayyee ragaa nu fida ragaa siif fida rakkoon qabu maqaa Yesuusiin wanti hundumaa ta'uu isaanii ragaa nu fida bakka itti musliima ta'e Yesuus maaliif quraanii fi Yesuus dubbii tokko dubbateera waan hunda mure maal jedhe ani humna kootiin homaa godhuu hin danda'u jedhe. Allaqe kana achitti ragaan biraa dabalataa ati barbaaddu kuni namummaa foon isaati abdii dhaggeeffadhu kun namummaa foon isaatidha keef namummaa foon uffatedha namummaa foon uffate malee waaqummaan isa keessa jira bar waa'ee homaa gochuu hin danda'u iddoo jettu isaatti jammari waaqummaa Yesuus bakka takkatti illee waaqa jechuu isaa hin agarreen hin dhageenyelleedhaan hin fudhannellee ani wannan dubbachaa jiru Yesuus isa nama Yesuus ilma namaa san irraa sitti haasawaa jira. Yesuus inan irraa sitti haasawaa jiru sun Yesuusicha isa ilma namaa isa Maariyaamiin deessedha. Ati kan biraa isa waaqaa kan beektu yoo jiraate isa achumatti dhiisi. Ani isa hin beeku. Ani Yesuusin hin beeku. Yesuusi tokkicha isa ilma Maariyaam isa humna isaatiin wanta kallee godhuu hin dandeenye sitti haasawaa jira. Ayyee ergaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irraa naa dubbisi. Ergaa maal gootati dubbii Yesuus hin fudhattu? Maarree kan maal Yesuus dubbatee dhagi dubbisi. La wallahi kan albar kan laal ani wallahi waanuma akkana sin godhu wallaale malee ani ragaan tokkittiin isin gaa kan maal jedhu Yesuus ani humna kootiin homaa godhuu hin danda'u erga jedhee allaqe humna isaatiin waan danda'u jedhiitiin liqimse. Dhageessi dubbisa dhaggeeffadhu ishee. Dubbisi ayyee kan Yohaannisiif kan Yesuus kan irra caalu laalla. Ani kan Yesuusii dubbisa ati kan Yohaannis dubbisi kan abbaarra caalu laalla waliin. Yohaannis eessaa fide? Waan Waaqayyotu dubbate mul'ate dubbate malee? Waan Yesuus dubbate. Iddoo Yohaannis boqonnaa 5 irratti. Ergaan isaa immoo ergaa jechuun waan fedha isaatiin inni caafee namaaf ergeedha. Xalayaa namni inni namaa ergeedha. Xalayaa inni namaa erge osoo hin taane Yesuus kan Yesuus dubbatetti amanaa jechuudha. Dhageeshidha. Qoy qoshina eegi. Rakkoon qabu. Okay. Ayyee dhaggeeffadhu mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irraa maal jedha? Maqaa Yesuusin dubbisa. Waaqayyo gooftichi inni jiru, inni ture, inni dhufus jiru, inni hundumaa danda'u ani alfaadha Omeegaadhas jedha. Kan jedhu ani isa duraati isa booddeetis jechuudha jedha. Maal jechuudha iddoo kanatti? Okay. Isa ayyee ati lamaan keessaa filadhu. Isa Yesuus moo isa Yohaannis mul'ataan ana arge jedhee dubbate moo isa Yesuus afaanitti uummata hunda irratti dubbate kam sirri? Yohaannis ofirraa fuudhee dubbatu bar waan Waaqayyo itti mul'ise dubbata malee maal jechuudha dhaggeeffadhu Waaqayyo jedha. Ofirraa fuudhee dubbisuumi hin dubbatuumi Yesuus Yohaannis. Waanuma Yesuus itti dubbatu. Galatoom. Eshi kanaafuu afaan akka ati jettu inni kunillee intinaa dheeraa nu barbaadaaf malee kun Yesuusii miti nama jedhamaa jiru kunillee Waaqayyoon abbaadha sun ammoo sirraa fagoo jira waan ta'eef Ayyee dhaggeeffadhu. Waa'ee Abbaan deebi'ee dhufa. Abbaan hin dhufa jechuun bar qaamaan dhufa jechuudha miti. Torbaratti dhaggeeffadhu. Inni duumessa wajjin dhufuuf jiraa jedha. Abbaan deebi'ee dhufa. Hin dhufa jechuun hojii isaa mul'ata jechuudha. Hin dhufa jechuun miilaan gadi bu'ee qaxxee jedhaa dhufa osoo hin taane hojii isaatu dhufa. No ragaan fide iddootti abbaan hin dhufa kan jedhu kuni
ilmaaf dubbate jechuudha. Yesuus Kiristoosiif dubbate malee wallahi mul'atan beeyti malee ati mul'anni iddoo nama alfaadha omeegaadha jedhamu ani isa duraa isa boodaati kan jedhu kuni waan waaqayyo abbaa haasawaa jira. Angaruu sana maaliif jennaan ati ammallee achi hin geenye waan ta'eef xiqqoo sitti ulfaata inni suni. Inni kuni xiqqoo sitti ulfaata. Mee lakkoofsa 6 irraa kaasee lakkoofsa sanii gadi irraa 5 irraa lakkoofsa 1 irraa kaasee haga 8 dubbisi. Alfaadha omeegaadha kan jedhu bakka 4 bakka 5 akkasitti dubbatamee jira mul'ata Yohaannis keessatti bakka 5 ol dubbatamee jira. Hundi isaa Yesuus Kiristoos osoo hin taane abbaa waraannameera. Mul'ata irraa fagoodha. Ammallee almaas dhiisi waan mul'ata wallahi siin galu ammallee xiqqoo yoo waatti daddabalatte malee aganuma antanaa ta'ee fi xiqqoo sirraatti. Abbaa waraannameera akkana bicha naaf deebisi. Maal? Abbaa waraannameera torbarra dhagi bifadhu. Abbaa waraannameera inni kuni abbaadhaaf dubbatamee jettan. Abbaa waraannameera. Guutuu dubbisi ammee tokkorraa dubbisi. Mee. No fakkeenyaaf deebiin keessan kana qaba wanti isin barbaadan. Xiqqoo kana ustaaz barisiisuu waan mul'ataa ijoollee warra kanaa kanaa wajjin haasawuun ustaazi xiqqoo. Lakki ilaa waan Siifuun mul'ataa kan ijoollee wajjin yoo haasawan boqonnaa san tokkorraa dubbisi. Waa'ee ijoollee dibabdi waa'ee waaqayyo nuuf galee jira maali namni fakkeenya si gaafadha. Waaqayyo fakkeenyaaf laali waaqni teessuma kooti dachiin ammoo yeegree marga caanaatidha lukaan irra deemaa jira fakkeenya waaqayyo yeroo akkas jedhu dachii tana lukaan irra deemaa jira amma keeyeta akkas jedhu si baafna fakkeenya macaafarraa amma akkati jettutti. Amma waan biraa abdiituni abbaadhaaf dubbatamee jira abbaa waraannameera hin jedhee rakkoon qabu mul'anni siin galle si dhageeffadhu fakkeenyaaf mitir yeegree marga caanaatidha dachiin bakka ani lukaan irra deemuu faana tiyyaan irra deemuu jira waaqayyo akkas jechuun waaqayyo dachii tana lukaan akkanatti irra dhaabbatee deemaa jira amma. Ilaa ustaad dhaggeeffadha mul'ata Yohaannis kuni mul'ata akkasii galuuf tokkoffaa sun mul'ata okkee sun mul'ata. Okay, suni mul'ata kun ammoo ka qabatamaa sin jedhu fakkeenyaaf waaqni teessoo kooti dachiin ammoo bakka lukaan irra deemuu jira waaqayyo keeyyata macaafaa keessatti Isaayaas keessatti akkas jechuun fakkeenyaaf waaqayyo samaa irra taa'ee lukaan ammoo dachiitiin ammoo lukaan irra deemaa jira jechuudha waaqayyo bakka sanatti maal jechuudha. Ilaa ustaas amma waa'ee Isaayaas miti xiqqoo edee deebi'aa egaa inshaallah keessumaa illee namni jira xiqqoo dheetiin deebi'aati. Isin mul'anni hin galleef. Ayyee wanti abbaadhaaf kan jedhu hin jiru asirratti hin dogongorina. Sambara kana sekondii tokko darbaan jiru ustaaza rabbar nala namni keessanii sekondii tokko darbaan jiru nabbisni alaafisu malee. Ayyee maal jettee almaaz isa kana dhiisiiti waan mul'ata inshaallah sirriitti akka gootu lakkoofsa tokkorraa kaasiiti sirri dubbisi. Sanii walitti deebina amma waanuma dirree jirurraa waliin haasofna inshaallah biidinillah isa waan mul'ata sirrii dubbisiiti ni hubatta maal aqlaan kan ani alfaadha omeegaadha kan inni jedhu bakkoota yoo xiqqaate aga naannoo 5tti dubbatamee jira hundi isaa waaqayyo abbaadhaaf akka dubbatame dabalataan maal argatta beekta hiikaa addunyaa kan jedhullee waliin dubbisi hiikaa addunyaa haarawaa kan jedhurraallee dubbisiiti mul'ata Yohaannis sirriitti dubbisi sanbooda gaafa sirriitti dubbiste achi booda ammoo waliin haasofna inshaallah rakkoon hin jiru. Abdii rakkoon qabu bar amma waan biraa miti abbaan waraannameera abbaan deebi'ee dhufa inni deebi'ee dhufu sun abbaadha moo ilma kana bicha naaf deebisi. Fakkeenyaaf amma waaqayyo abbaan macaafni bakka kaanitti bifti isaa ijaan hin argamnee jira. Dabalataan ammoo waaqayyo of mul'iseeraa jedha Roomee boqonnaa tokko keessatti. Akkana jechuun waaqayyo of mul'ise jechuun ijaan argame jechuudha lakki namni isaa ijaan isaa argin jiru. Hojii isaatiin mul'ate waaqayyo. Waaqayyo hojii isaatiin mul'ate. Ijaan garuu mul'an. Garuu waaqayyo itti of mul'iseeraa jedha. Kan ijaan nuti waaqayyoon kan argine maaliin uumamanni uumerraa qalbeeffannee isa argine yookaan immoo isa beekne. Sigalee namootuma kana yoo ilaalte ol jedhee deemuu isaatiin tolee bareedee miidhagee uumamuu namaatii kanaatiin namni waaqayyoon arge. Akkamitti? Uumaa isaa kana ilaalee waaqayyoon beeka jechuudha. Nama ilaaleetuma namni waaqayyoon beeka. Nama rafee ka'u kan du'u kan fayyu kan dhalatu kan ilaalee namni waaqayyoon beeka. Akkana jechuun waaqayyoon ijaan argina jechuudha lakki akkasii miti. So waliigalatti kan mul'ataa dhiisiiti waan mul'ataa dhiisii amma
waan zaahira jiru irratti haasawe waan mul'ataa xiqqoo intanaadha akka wayiiti san booda sirri dubbisiiti inshaallah achi booda immoo waliin laalla amma ati waan siin jedhe Yesuus Kiristoos bakka innitti ani humna kootiin homaa godhuu hin danda'u bakka inni jedhe itti amanta botti namantu ati. Maaliif gaaffii maafri dabarte dura maaliif abbaa jettee iddoo kanatti dogongoriin ka abbaadhaaf hin jedhamne iddoo kanatti Yesuus Kiristoosiif jedhame. Ishaayyee Yesuus maaf waa jedhamu rakkoon qabu amma waan zaahiraarraa waliin akkasuma qabadhuati kun Yesuusiif jedhame jedhiiti amma waan mul'ataa dhiisiiti waan Yesuus Kiristoos dubbate irratti waliin haasofnu mul'ata jechuun bar waan namni rafee abjuudhaan arguudha abjuu waan namni rafee abjuudhaan arguudha wanni abjuu yookaan dhugaataa yookaan sobataa dhiisama waan abjuu waan zaahiraarraa waliin haasofna. Ayyee gaaffiin koodhaaf hin deemne abdii maaliif dhaggeeffadha ka. Yesuus musliimaa jettan fakkeenyaaf akkamitti musliima ta'a maaliif fakkeenyaaf otoo musliima jettan wanti barreeffamee quraanarra jiru jirus fakkeenyaaf akkamitti yaane otoo musliima jechuu barbaadanii anii fi Allaan tokko jechuu isaati moo yeroo aniif abbaan tokko jedhu akkamitti Yesuus gara musliimaatti fudhattanii jedhee bar kana bicha naaf deebisi. Mata usaa Rabbiin Quraana keessan nu dubbateetiin jira bismillah 42 lakkoofsa 12 aga 13 deemiitii dubbisi bismillah 42 suuraa shuuraa jechuudha asii dubbisa waan inni jedhu akkasidha lakkoofsa 13 irratti jechuudha shara'a lakum min ad-diini si baasee si dubbisuu laata narra cufee sodaadha bilbilli yoo viidiyoo bane xiqqoo chaarjii narra dhumu kanaan chaarjii irra ho'ee jira walla bilbili kiyya akkasumas si dubbisaatillee banadhuuti dubbisuuf bira tole kan Sheekh Muhammad Rashaad hin qabdaate hiikkaa quraanaa kan Sheekh Muhammad Rashaad abdullee qabda holli quraanii malee kan biraa qabdaa siin jedhe Almas? Natti dubbachaa jirtu. Halo? Natti. Waayee. Maal jettan? Kan Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee qabdaa siin jedhe hiika quraanaa? Moo holli quraanii qofa qaba? Olli quraan maaliif quraan waraanaa dubbisi ka maaliif re'ee ka sana manaa baastu moo olli quraan? Hiikas irra sila sirriitti gala yeroos. No, bakka olli quraan irra naadu. Maaliif olli quraan irra maaliif ka sama? Sagaleen kiyya mukaan turaa jira joo warra kutuu jira karaatti. Abdii kan kenna gaama sagaleen dhagaama gaafati haasoftu isin illee maayikii banattee haasofti kanatti warra kutee mala. Okay. Ayyee olli quraan irraa si dubbisa san booda ammoo sirriitti kan namaa galchu garuu silaa hiikkasanii hin qabduuf malee ayyee si dubbisa dhaggeeffadhu waan jedhu. Amantii irraa waan nuuxiif dhaamnee fi isa gara kee waxyii goone waan Ibraahiim Muusaa fi Iisaaf dhaamne afaan Ingiliffaa immoo Jesus jedha. Sigale Muusaa and Jesus too jedheetti itti fufa. Amantii irraa waan nuuxiif dhaamnee fi isa gara keetti waxyii goone waan Ibraahiim Muusaa Iisaadhaaf dhaamne karaa isiniif godhe. Inni amantii sirriiti hojjedhaa isa keessattis addaan hin bahinaa jechuudha. Wanti ati itti waamtu mushrikoota irratti guddateera. Rabbiin nama fedhe gara isaatti filata. Nama toobates gara isaatti qajeelchaa jedha. Waanuma jechuun amantiin siif kennine kun Nuuxiif isa kennine, Ibraahimiif isa kennine, Iisaadhaaf isa kenninedha jechuudhaan Rabbiin dubbata. Amantiima tokko amantiin siif kennine yaa Muhammad kanuma Nuuxii kennine, kanuma Ibraahimii kennine, kanuma Muusaa kennine, kanuma Yesuusii kennine. Isuma san amantiima tokkodha. Isa keessatti gargar hin ba'inaati. Isuma irratti jiraadha jechuudhaan Rabbiin dubbata. Dabalataan bismillah 52ffaa, bismillah 3ffaa jechuukooti. Bismillah 3ffaa lakkoofsa 52 irratti akkas jedha. Lakkoofsa 52 irratti. Iisaan yerooma kufrii isaanii irraa hubatu namni waamicha ani gara Rabbiitti godhu keessatti na tumsu eenyu jedhe. Hawaariyoonnis
nuti tumsitoota rabbiiti. Rabbitti amanneerra akka nuti muslimtoota taanes ragaanuuf ba'i jedhanii jedha. Argitee hawaariyoonni maal jedhanii akka nuti muslimtoota taane ragaanuuf ba'i jedhan. Eenyuun Ciisaadhaan alayhi salaam. Yeshuu akkasii. So walii galatti. Kuni waa'ee dhaggeeffadha kaaldi. Kuni waa'ee Isaa dubbata malee waa'ee Yesuus hin dubbatu. Isaan musliima iyyee rakkoon qabu. Yesuus immoo musliima jechuun dandeessan ka. Okay, Isaan kun akka inni Yesuus hin ta'e si agarsiisu Quraanuma irraa? No, Isaan Yesuus miti bara. ቆይ narratti cufu ቆይ ቪዲዮን በናናኦስ አከንመት ከዘጋ ይዝግ እንጂ አሳይሻለሁ። ኢሳን ከኒ ኢየሱስ እንተ አሁኑ አሳይሻለሁ። ጎዩጋ ቁርአን አባፍታ ኦኬ ቁርአን ብቻ ራስ ይባስ ወላሂ ቁርአን ብቻ ራስ ይባስ በከተከነቁ ኦኬ በረፈም ኩን ስሪቲ አጉደቱ መያለምንኪ ያላታ ረቢና ሙልሲ ረቀባፊ ኢነርጊታም ቆይ እንዴ ስቲ ሙለታሚ አከስ jedhalaan ኢሳን yeruma kufrii okay ኢሳን yeruma kufrii isaanii irraa hubate namni waamicha ani gara rabbii itti godhu keessatti na tumsu eenyu jedhe hawaariyoonnis nuti tumsitoota rabbiiti rabbitti amanneerra akka nuti muslimtoota taane ragaanuuf ba'i jedhanii jedha argita ayatuma 52 but when Jesus argita Isa bakka jiru sanatti afaan Ingiliffaatiin maali Jesus jedha argite No tokko miti abdi Isaan fi Jesus tokko miti asitti afaan Oromoodhaan ilaal shufi ta'uu malee tokko miti Koi akkani tokko miti as koi na obsi yeroo takka obsi tasgabbaa Isaa jedhamoon jedhu kun Isaa jedha ka isa Ingiliffaa immoo no dubbisiin okay Oromoo bicha jedhamoon jedhu Isa koiga kun Isaa jedha koi afaan Oromoo Isaa kottuga koiga Ingiliffaan but when Jesus jedha Jesus argita Isaan Jesus jechuun Jesus immoo Yesuus allaka Oromootti qaayiri Okay, Oromooti si qayyara kottu. Argita? Okay. Aha, Ingilifficha ish. Okay.